I apologize if I've hurt the feelings of any Christians. It was just a reply to Dr. William Campbell's book. Brother has asked a very complicated question. The answer is very clear. Major, minor religion, not prohibited. Ask me a direct question, I'll be too willing to give you a reply. Is milk veg or non-veg? If this was not done, life on the earth would have ceased to exist. Then could you please prove it authentically? The word Trinity doesn't exist. CDC baat hai. Smoking is prohibited. That's final. I hope I have answered properly. It's illogical and unscientific. That does not mean Quran is wrong. There's really more to me. amma maayikii dubartoota irraa gaafii lama fuuna hayyoo obboliitti fuuf jalqaba dubartiin takka ni gaafatti itti aansuudhaan dubartiin biraa itti fuftee gaafatti. After that can ask the second question. Good evening, sir. Akkam oolte an Dr. Kaaltanaa jedhama. Waa'ee fayyaatiin wal qabatee gaafii si gaafachuu barbaada. Qusannaan maatii islaamummaa keessatti hayyamamaadha. Namoonni yeroo hedduu maaliif mala MTP yookaan medical termination of pregnancy jedhamu mala TL jedhamu irra filatu? Dubartoonni muslimaa mala TL hin fudhatan. Isaan MTP filatu. Sababni kanaa maali? It's difficult to convince them. For a TL, it's very easy for them to do a MTP. Why is it so? Sister being a medical doctor, she has given some short forms MTP, TL. Obboleettiin teenya doktora meedikaalaati. Jechoota fayyaa muraasa MTP, TL jedhu nuuf ibsitee jirti. Namoota asitti argaman hedduuf jechoonni kunniin ulfaatoodha. Garuu ani doktora meedikaalaa waan ta'eef hiikkaa isaaniin beeka. Obboleettiin gaafiin isin gaafatte islaamummaan waa'ee qusannaa maatii irratti yaadni qabu maali jedha. Dubartoota muslimaa MTP akka fudhatan amansiisuun maaf salphaa ta'e, TL akka fudhatan gochuu hoo maaf ulfaata. TL jechuun tubal ligation jechuudha. Kana jechuun gadaamessaa hidhu jechuudha. Kunis maloota qusannaa maatii keessaa kanneen hanga dhumaa yookiin permanently dhala dhoorkanidha. Kanaafuu lameen isaaniitu walitti qabee deebisaa isinii kenna. Dhimmi qusannaa maatii dhimma akkaan guddaadha. Namoonni ilmaan horuu qusatuu barbaadu. Kanaafis ilmaan dhaluu dhiisu. Kanaafuu islaamummaa waa'ee kanaa maal jedha? Qusannaa maatiitiin wal qabatee maloonni waan kanaaf tajaajilan kanneen guutumatti yookiin permanently dhala dhoorkan kanneen akka tubal ligation yookiin TL, vasectomy, ujummoo dhiiraa kan sanyii dhiiraa keessa deemu muruu yookiin hidhuu. Maloota akkanaa kan guutumatti yookiin permanently dhala dhoorkan fayyadamuun islaamummaa keessatti dhoorkaadha. Kan lammataa immoo ulfa garaa baasuu yookiin MTPdha. MTP fi kanneen kana fakkaatanis lubbuu ajjeesuu waan ta'eef innis dhoorkaadha. Yoo lubbuu haadhaatiif rakkoo ta'e malee yoo lubbuun haadhaa rakkoo keessa seente tarii isin cesarean section hedduu amma dura fayyadamuu dandeetti. Jechuunis yaala baqaysanii hodhuutiin dhaluu dandeessi. Yoo doktorri dubartiin tun amma dura yeroo 4 fi 5 opereeshiniin dhaltee jirti. Amma booda ulfaayuun jireenya isiitiif rakkisaadha yoo jedhe yookiin ammoo yoo isin rakkoo onnee qabaatte ulfa san baadhattee deemuu yoo kan dandeenye haala kana keessatti shari'aan islaamaa waan guddaa dhabuu irra waan xiqqaa dhabuu wayya jedha. Lubbuun haadha sanii lubbuuf dura gara dachii tanaa dhufuuf deemu irra gatii guddaa qaba. Kanaafuu yoo haala kana keessa jiraanne maloonni ittisa dhalaa kunniin akka filmaata xumuraatti dalagaa irra ooluu ni danda'u. Maloonni guutumatti dhala dhoorkan kanneen akka tubal ligation, vasectomy, MTP yookiin medical termination of pregnancy kunniin hundi yoo fakkeenya olitti ibse mudate qofa dalagaa irra oolan haala biraa keessatti ni eeyyamaman. Maloonni kunniin maaliif dhoorkaman? Qur'aan ifaan ifatti suuratul An'aam suuraa 6 aayaa 151 irratti ilmaan keessan sodaa beelaatiif jecha ajjeesinaa nutu isinii fi isaanis soora. Dhaamsuma kana suuraa Israa suuraa 17 aayaa 31 irratti irra deebi'ee jira. Ilmaan keessanis sodaa hiyyummaatiif jecha ajjeesinaa isaaniif isinis nutu soora jedhe. Kanaafuu ilmaan ofii ajjeesuun badii guddaadha. Haala kana irratti yoo hundoofne ilma namaa kamuu ajjeesuun dhoorkaadha. Lubbuun uf dura gara dachii tanaa dhufuuf deemtus akka lubbuutti lakkaa'amti. Ilma namaa sadarkaa kamuu keessa jiru ajjeesuun dhoorkaadha. Kanaafuu ilmaan ofii ajjeesuun badii guddaadha. Haala kana irratti yoo hundoofne ilma namaa kamuu ajjeesuun dhoorkaadha. Lubbuun uf dura gara dachii tanaa dhufuuf deemtus akka lubbuutti lakkaa'amti. Ilma namaa sadarkaa kamuu keessa jiru ajjeesuun dhoorkaadha. Maloota yeroof dhala dhoorkan yookiin temporaariin wal qabatee hayyoota islaamaa bira garaagarummaa yaadaattu jira. Malli duraa fi inni namni hedduun fayyadamu kooppartii yookiin gadaamessaa keessa sibiila xiqqoo qubeetii fakkaatu kaayuu jedhama. Yeroo ammana barumsaa jiru kooppartiin mala dubartiin akka hin ulfoofne godhu keessaa isa tokko jedhanii nu barsiisan. Haa ta'u malee mala kooppartii keessatti wanti raawwatamu waan biraati. Dura sanyii dhiiraa fi killee walitti makamee zaayigootiin uumama. Garuu wanti malli kooppartii dalagu zaayigootii uumame kana akka gadaamessa haadhaatti hin maxxane dhoorkuudha. Kanaafuu malli kunis maluma ulfa garaa baasuu keessaa mana ulfa ganamaan garaa baasuuti yookiin early abortion keessatti ramadama. Haala kanaan muslimtoota waa'ee kooppartii beekaniifuu mala kana fayyadamuun dhoorkaadha.
maloota biroo kanneen akka koondoomii fayyadamuutis ta'e mala biraa irratti garaagarummaa yaadaattu jira. Yeroo tokko sahaabaan tokko gara Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam dhaqee an uzzi gochuu barbaada jedhe. Kana jechuun yeroo wal qunnamtii saalaa raawwatan sanyii ofii qaama haadha warra isaa keessatti akka hin jinne godhuu jechuudha. Yeroo kana ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam ni callisan. Namoonni maloonni yeroof dhala dhoorkan ni eeyyamamu jedhan. Ergamaan Rabbi waan callisaniif heeyyamanii jiran jechuudha jedhan. Gareen biraa ammoo nabiyyiin callisanii jiran homaa heeyyama hin kennine kanaafuu dhoorkaadha jedhan. Yaada garagaraatu jira. Kanaafuu anuuf duuba deebi'ee waan kana ilaaluu qaba. Namni tokko maaliif qusannaa maatii fayyadamuu barbaade kan jedhu gaafii kiyya kan ijoo ta'a. Doktorri tokko namni tokko yoo dhukkuba boowwootiin qabame aspiriinii yookiin paarastaamoolii isaa kenna. Dawaaleen kunniin wantoota dhukkuba san fayyisanii miti. Akka namni sun yeroof dhukkubni sun ittiin dhagahamne gochuudha. Kun ammoo fayyisuu miti. Wal'aansi gaariin ati dhukkubsataa saniif gootu jarmi akka isa dhukkubu godhe san ajjeesuudha. Kanaafuu namoonni garagaraa kunniin maatii isaanii maaf qusachuu barbaadan waan jedhu hubachuun barbaachisaadha. Sababni isin qabdan kan garagaraatis haa ta'u sababoota kanniin gareewwan gurguddaa lamatti adda qoonna. Gareen duraa hiyyummaa sodaata. Ani hiyyeessa maatii hedduu yoo qabaadhe anu waan argadhe nyaatumaaf dhugaatitti fixaa jira yoo ijoollee hedduu hore ammoo anuu ni du'a jira. Gareen biraa ammoo dureeyyiidha. An rakkoo maallaqaan qabu garuu ilma kiyya doktora godhuu barbaada. Ilma kiyya injinara godhuu barbaada. Sababa kanaaf maatii kiyya qusadhee ilma kiyya haala gaarii keessatti guddisa jira. Insha Allah rakkoo tanniin lameenuu irraa haasoyna. Rakkoo duraatiin wal qabatee jechuunis warroota hiyyummaa sodaataniif islaamummaan furmaata lafa kaa'ee jira. Islaamummaa keessatti arkaanni sadaffaan zakaadha. Kana jechuun dureessi maallaqa kuufatee manaa qabu, dureessi qabeenya dahaba giraama 85 olii qabu, inni yookiin isiin qabeenya kanaa olii jiru irraa parsantii 2.5 waggaa waggaan zakaa irraa baasuu qabu. Osoo dureessi hundi qabeenya qaburraa zakaa kenne hiyyummaan dachii tanarraa ni dhabamti ture. Namni beelawee du'u tokkolleen hin jiraatu. Kanaafuu yoo rakkoon kee hiyyummaa taate islaamummaan furmaata qaba. Zakaa namaa kennuu jechuun nama san qaanyeessu jechuu miti. Dureessi qabeenya ofirraa zakaa kennu ammoo hiyyeessa sanitti tola oolaa hin jiru. Sababni isaa qabeenya san rabbitu isaaf kenne. Zakaa irraa baasuun dirqama isaati malee warra harka qalleeyyiitti tola oolaa hin jiru. Namoonni zakaa san fudhatanis dirqama waan san fudhachuudhaa hin qaban. Waan san fudhachuun mirga isaaniiti. Waan kana ta'eef qusannaa maatiitiif hiyyummaa yoo sababa ta'e sadaqaa dirqamaa kan zakaa jedhamu akka furmaataatti qabna. Dureessi dachii tanarra jiru hundi qabeenya qaburraa zakaa osoo kenne hiyyummaan dachii tanarraa ni baddi. Namni sababa hongeetiif du'u tokkolleen hin jiraatu. Duratti ayaalee quraanaa lama isiniif himee jira. Suuratul An'aam suuraa 6ffaa aayaa 151ffaa akkasumas suuratul Israa suuraa 17ffaa aayaa 31ffaa dhaamsi isaanii gubbaa irratti yoo ilaalamu lameen isaaniitu dhaamsa tokko qabu. Haa ta'u malee akkaataan dubbii isaanii garaagarummaa qaba. Aayaan duraa kan suuratul An'aam suuraa 6ffaa aayaa 151ffaa irratti ilmaan keessan sodaa beelaatiif jecha ajjeesinaa nuti isinii fi isaanis soora jedhe. Suuraa Israa suuraa 17ffaa aayaa 31ffaa irratti ilmaan keessanis sodaa hiyyummaatiif jecha ajjeesinaa isaaniif isinis nutu soora jedhe. Tartiibni isaa wal jijjiiree jira. Suuratul An'aam isinii fi isaan jedha. Suuratul Israa ammoo isaanii fi isin jedha. Dhaamsi isaa wal fakkaataadha. Rabbi subhaanahu wa ta'ala tartiiba isaa maaliif wal jijjiire? Wanti hundi hikmaa qaba. Hayyoonni, mufassiroonni aayaan duraa suuraa An'aam suuraa 6ffaa aayaa 151ffaa irra jiru namoota hiyyeessa ta'aniin haasawutti jira. Yoo maatii hedduu qabaadhe anis nin du'a ijoolleen tiyyas ni dhumti warra jedhaniin haasawaa jira. Kanaaf Rabbiin ol aane kun isin hin cinqin ilmaan keessan beelaaf jecha ajjeesinaa isinii fi ijoollee keessanis kan sooru Allahaadha jedha. Aayaan duraa kun warra harka qalleeyyii ta'aniin haasawutti jira. Aayaan lammataa ammoo dureeyyii ilaallata. An rakkoo maallaqaa takka illee hin qabu. Yoo jidduu ijoollee adda faffageesse ijoollee xiqqoo qofa qabaadha. Kanaafuu haala gaarii keessatti isaan guddisee doktoraa fi injinara isaan godha jedhan. Rabbi ammoo ilmaan keessan hiyyummaa sodaa hin ajjeesinaa. Rabbitu ijoollee keessanii fi isinis soora jedhe. Tartiibni isaa jijjiiramee jira. Kanaafuu namoota dureeyyii ta'aniif furmaanni jiru maali? Kun garee lammaffaati. Hubannoof akka isiniif ta'u an maatii keenya keessaa ilma shanaffaati. Osoo abbaa fi haati tiyya qusannaa maatii fayyadamanii an har'aas hin jiraadhu ture. Do you think I'm a boon or a bane for society? An hawaasa kanaaf faayidaadha moo miidhaadha jettanii yaaddu? Hawaasa tokko keessatti hojiin akkaan kabajamaa fi filatamaan doktorummaadha. Wanti doktora caalu hin jiru. Alhamdulillah ilma shanaffaa ta'ee dhaladhus doktora meedikaalaa ta'uu danda'ee jira. Haa ta'u malee duraan ilma namaa tajaajiluuf doktora meedikaalaa ta'e dalagaa biraa gaarii kan qalbii namaa ittiin wal'aanu argadhee jennaan dalagaa tiyya jijjiire. Rabbi subhaanahu wa ta'ala suuratul Fussilat suuraa 41ffaa aayaa 33ffaa irratti nama gara Rabbii waamee fi hojii gaggaarii hojjetee
an muslimtoota irraa jedhe caala namni jecha bareedu eenyu jedhe yeroo dalagaa bareedduu sana argadhu doktora qaamaa irraa gara doktora qalbii jijjiirame osoo doktora qaamaa ta'e nama muraasa qofatu gara kiyya dhufa garuu waan doktora qalbii ta'eef namoonni kumaatamaan lakkaa'aman kunniin asitti argamaniiran waan an doktora qaamaa irraa gara doktora qalbii jijjiirameef as dhufan wanti isin gaafachuu barbaadu ammaatii kiyyaaf ilma shanaffaati an hawaasa kanaaf faayidaadha moo miidhaadha namoonni hubannoo dogoggoraa qaban yoo ijoollee xiqqoo qabaatte jidduu isaanii adda faffageessuun haala gaariin isaan guddisuu dandeessa jedhan yeroo namoota badhaasa noobeelii badhaafaman haala isaanii qorattan isaan ilmaan hangafaatii miti namoota ispoortii fi waan garagaraatiin ciccimoo ta'anis yoo ilaaltan maatii isaaniitiif ijoollee duraatii miti maatii isaaniitiif ijoolleen isaan qofas hin turre tarii muraasni akkas ta'u mala gariin lammaffaa gariin sadaffaa gariin shanaffaa ta'anii dhalatan haalli isaa wal makaadha ilma duraa qofatu milkaa'e wanti jedhu hubannoo dogoggoraati rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa uumamumaan akkaataa ijoollee jidduutti adda fageessinu nuuf kennee jira akka islaamummaatti akkuma daa'imni dhalateen haati daa'ima san harma hoosisuu qabdi garuu arraan tana namoonni hammayyoomne jedhan ilmaan ofii harma hoosisuu hin fedhan akka ilaalcha ogeeyyii fayyaatti sooranni gaariin ati daa'ima keetiif kennitu harma haadhaati yoo daa'ima kee harma hoosifte waan laakteeshinaal aminooriyaa jedhamutu jira ati doktora waan taateef waan kana ni beeyta laakteeshinaal aminooriyaa jechuun dubartiin sun yeroo harma hoosisaa jirtu san hin ulfooftu jechuudha parsantii 100 wanti sun amansiisaa ta'us baatu carraan isiin ulfaa'uudhaaf qabdu akkaan xiqqaadha kanaafuu rabbiin olaane uumamaan akkaataa ijoollee jidduutti adda faffageessuu dandeenyuun lafa nuuf kaa'ee jira obbolii ummata hedduu qabaachuun hawaasa tokko miidhaa miti faayidaa guddaadha biyya teenya indiyaa tanatti hamdoo hamaaridoo jenna nu lamaanii fi teenya lamaan jechuudha jaarsaa fi jaartii ijoollee lama qofa dhalan jechuudha ikke badabine doke baskabine tokkoon booda ammaa miti lamaan booda ammoo hin jiru daa'ima tokko erga argataniin booda hedduu turu lamaan booda ammoo dhaluu dhiisu kunniin dhaadannoowwan indiyaa keessaati sababni isaa mootummaan indiyaa akkaataa ummata isaa ittiin qabu waan wallaaleef ummata akkana godha ameerikaa yoo deemti tiishartii ijoollee irratti I am my father's tax saver an abbaa kiyyaaf qusataa taaksiiti barreeffama jedhu argita yoo ijoollee hedduu qabaatte gibirri ati kafaltu ni xiqqaata gara Awustiraaliyaas dhaqi gara Kaanaadaatis deemi adadumaati daa'ima tokko argatteen mootummaan allowaansi yookiin durgoo kennaa mindaa siif kenna daa'ima qabdu hundaaf ji'a hunda allowaansi argatta kanaafuu mootummaan USA Awustiraaliyaa fi Kaanaadaa ummanni isaanii akka ijoollee hedduu qabaatan jajjabeessutti jiran jechuudha mootummaan indiyaa hoo maaliif waan kana dhoorkaree kanaafuu rakkoon ummata osoo hin taane sagantaa mootummaati arraan tana biyyoonni lamaan addunyaa irratti humna jabaa qabaachuudhaan wal murkaa jiran chaayinaa fi indiyaa akka ta'an beektu chaayinaan lakkoofsa ummataatiin addunyaa irraa tokkoffaa yoo taatu indiyaan ammoo lammaffaadha arraan tana chaayinaa fi indiyaan humna jabaa yookiin super power ta'uudhaaf wal murkaa jiru maaliif sababni isaa lameen isaaniitu humna ilma namaa waan qabaniif waan kana ta'eef arraan tana warri ameerikaa fi warri lixaa yeroo maallaqa isaanii as fidanii asitti dalagaa investimentii irra yoo oolchan argitan maaf kun ta'e waan ilmi namaa hedduun as jiruuf kanaafuu ummata hedduu qabaachuun faayidaadha malee miidhaadhaa miti sababa kanaaf ilmaan kee yoo doktora godhuu barbaadde ilmi kiyya shanaffaan doktora hin ta'u jettee akka hin yaadne yoo ijoollee hedduu hin qabaanne jidduu isaanii adda faffageessuu danda'a jettee hin yaadin gareen addaa kan biraa gareen sadaffaatis ni jira yeroo tokko nama wahiitti waan natti hime obboleessa kiyya Zaakir an dureessa ani ijoollee guddisuun natti hin ulfaatu an rakkoo maallaqaan qabu an ilma kiyya doktora yookiin ammoo injiinara godha jedheetis cinqamuu hin barbaadu an jireenya kiyya tanaan gammadee dabarsuu fedhanaan jedhe kun garee sadaffaati nama kanaanis siifis furmaan ni jira jedheen furmaanni gaariin dafii fuudhii daddafii ijoollee hori umri makee kan dargaggummaatiin soorama baatee bashannanta jedheen indiyaa keessa hawaasa wahiitu jira warri akka Gujiraati jechuudha dafanii fuudhan yeroo umriin isaanii 19-21 akkuma wal fuudhaniin ijoollee argatan wayita abbaa fi haati umrii 35 hanga 40 ga'an ijoolleen isaanii gurguddatanii dalagaa isaaniif qabatan kanaafuu wayita umriin isaanii 40 ga'u abbaa fi haati soorama ba'an jechuudha kasilaa 60tti ba'an wayita isaan 40 guutan ijoolleen dalagaa isaan irraa fuudhan abbaa fi haati jireenya isaanii gammadaa jiraachuu danda'an kanaafuu jireenya kee bashannanaa jiraachuu yoo barbaadde dafii fuudhi dafii ilmaan hori of hin cinqin jireenya tanaan gammadi so even if you want to enjoy life marry early have children relax and enjoy life kanaafuu akka dhuunfaa kiyyaatti qusannaa maatiitiin wal qabatee an hayyoota kannii waliin jira rabbi subhaanahu wa ta'ala qur'aana keessatti suuratul aali imraan suuraa 3ffaa aayaa 54ffaa irratti isaanis tooftaa baasan rabbillee tooftaa baase rabbi ammoo irra caalaa warra tooftaa baasuuti jedha yoo isin maatii keenyaaf anatu karoora baasa ka jettan ta'e mirga keessan
an garuu karoora hunda rabbii kiyyatti kennee jira inni ammoo irra caalaa karoorsaati deebisaa siif kenne jedhee amana. Hedduu galatoom. Any of the sisters, they are requested if you have any